السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني هردتوتا في كبجمتوتا كو أكم جرتن نجا جرتو بكا جرتن التنجين نكو سنالا كابو جتشار أنتنا ولد بنيجرا مالين دي بتجتشون كيسان أولو أنس وان دي بئين أكما بيكمو أرغتي يروبا إيه ولد ترجرا هر أنتنا مو نم أرغتي يرو ديرا زبانا ديرا وجين تره كأمو أرغتي وان انتاني أرغتي جدو كينتي أمامي واني سنس ماليو كجتن تاتي صاحبك يقالي سعيد أورو جتشودا اسنين بيتني يرو دراني وجين أرغتي واحد دلقات الرئي وجين يانا وجين دونا صاحب ما غاري أرغتي وليف كمنا كنافكا وسو أرغتي نمني أرغتي المون نما كوني هما تقوت والجل أرغتي ربي نما دبرسافان نما كان جتشورا دغونغور كسيسو نجدت أمامي أنا في إسا جدت أنا أكا هريات رياك يقالي وان جالدوف أرغتي تناندورا فيديو إساف جتشا دلقيتو كوكيستيو كيادة تنتاتي هاد أمنا إسا وجين عشان دا أرغتي وانا كبرانكي وي ورابني جتشورا برانكي سنس مالي وما أرغتي إساف جتشا يادي وانكون هرياك يافكنا أجني هاد أمنا إسا وجين وانا كبرانكي ويرد لقي صحابا إني مالفوني كن دلقا مادان هاد أمنا إسا أرئين أرغتي منا قدرئين والأبين دفه صحابا كان أنا فنس والأمني كنو أما قرامة لماتف ديمنا رمضان تركنا اللي أسوما أرغتي هر أبورو إفتاني ورقلق أسو جرو دلقان كي يحلقني إني موغو يا دلقا ساعة ما ولدت ناكا جيلو لبي هر أنت نمو يروب هدو يرى أرغتي إلالا يرو أرغو أرغتي نمني هريان يرو ديرا وجين نياتا ترتي أرغتي وجين صاحب أرغتي والملين قمن ولين جراتور يو أرغتي نغا ربي ملي والبرد دبر أرغتي واحد دون نمت نغاما كناف كا هران تنا إجمع دنون فرديتنين أرغتي يوكا ربي نالافسي تولي ناجر تا إسابر لكي أرار فردا جيشجر أرغتي يادكا بدين سنين تصبي أمان تنمو أرغتي أما وان أني فيديو كان ما نكيتي ورابف إسابر لكي أرغتي وان نانجر أرغتي إسنين ليكا akka naafu battaniif amma illee akka du'aayina gootaniif akka argitee rabbiin na laafisee saahibakii qaalii kana walitti nu deebisee akkuma duraanis akkuma kalee wajjin nyaannee wajjin dhuunee wajjin gammannee argitee wajjin kolfinee taphannu maatiin kenna maatii tokko ta'ee wajjin jireenya argitee qabnu sanitti akka har'allee akkas ta'uuf jecha argitee araarama barbaadee jira. kanaaf ka rabbiilleen argitee silaa osoo akka shari'aatti kabulu taate guyyaa sadi argitee ooltanii hin bulinaa jedhaan ummoo sancaala argitee haalli jireenya biyyambaa kunis addaan nama fageessa. kanaaf jecha haala kanaan addaan fagaannee hordoftoota fi kabajamtoonni ku du'aayinaaf godha anis ka akka yookaan inni rabbii na laaffisee hiriyyaan kiyya narraa osoon dhiibbatin oofii naa godhee walitti jiinee waliif argitee dhiifama goonee gammachuun argitee addaan akka duraanii sanitti argitee anillee fuula ifaan isa biraa argitee gara mana kiyyaa deebi'u abdiin qabaa isinis nafaana turaa isiniin jedha. assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. aywa hordoftoota fi kabajamtoota koo ammaan tana kunoo bakka argitee deemuuf ga'ee jira. mana isaa jira, mana isaa dhaqee jira. maatiin argitee irra fanaan jedhanii amma maatiin immoo argitee isa kaasaa jiranii argitee ka haga innatti gadhufu animmoo argitee achi ga'ee kiyya isinitti himuu fi argitee kana faana turaa isinin jedha hordoftoonni ko. salaamu alaykum. Waalaikum salaam. Akkan. Nagaa jirta? Maal yaa aboo maal barbaada namni argitee nama silaa ofii barbaada. yeroo dheeraa argitee akkam taanaa akkamitti araaramnaa osoo jedhu har'a geenne beeyta. atis natti mufattee anis mufadhee argitee amaluma shayxaanattuu kana nu ga'e. yaa aboo tarabbiittu caalaa saahibni hagan argitee waliin ooduun hin barbaachisu. oofima argitee akka naa gootu fi oofii olii goona takaleettu caalaa ta argitee yeroo dheeraa wajjin dabarsine saniif jecha argitee si dhufee siin jedha. fe'adhe dogongorri argitee ka ilmoo namaa kana jiddu homaan dhabamu
kalee nutti fakkaatee waan san dalaynee wanni sun immoo argitee anaaf si wal jala dabarsite. Tanaaf sitti dhufee siin jedhu. Amma manatti itti dhaqee gaafadhee na didee jechaa kaatee manatti dhufte waan dalaydallee hin beekta. Akka wal dhabnee wanni sun uumamte har'aa miti na dhukkube dhuftee nan gaafanne. Oromoo waan jettu ni beekta. Dubbii firaa takkaa dubbii hiriyaa takkaa tura fixaa takkaa du'a fixaa jedhan. Dhugaadha. Beektaani? Na dhukkube musishaa seeni amaliyaa tahe dhuftee baga abboo rabbi akkasii godhee jechuun illee takka waan takkaa beekta. Dhugaadha sanillee argitee ka. Sanillee gidee odoo taane kunuma jiraatti beekan. Anaa miti abbaan fedhanii yoo galtaa hima jedha kana. Lammata haati mana kiyyaa hin dhalte. Dhuftee baga nagaan sii deettellee wayiin mootuyyoo abboo jechaa takka namni bar yoo seenullee itti ulfaate yoo hanguma takka akka malee namni kun namatti aaree dhugaadheen namaa kun akkan taanetti namatti aaraa wayiin akka bakka ni jettee na dhabda. Olma durallee dhaabbatee namni bar akkana namaan jedhee na biraa gaddeebi'a. Taanaa lamaanuu sirraa dhabe. Har'a maal dhageettee maal yaadattee maaltu sitti argamanii jennaan kanaan dhufte. Saahibu kiyya qaali. Jechi kun guutuun argitee siif dhugaadha. Garuu immoo ana bira akka tokko jira. Si dhibamee Mustafaa seenee si gaafatuu hin dhabne. Dhufillee jira. Garuu immoo wanni ijaansitti na mul'isu na dhoogge hooma nu jidduu jiru kana argitee namni kun kalee osoo wajjin kolfinu osoo fuula ifaa wajjii qabnu osoo gammachuu walii qabnu wal dhabne. Kalee saabaa kiyya argitee sitti illee haa fakkaatu natti illee haa fakkaatu bultiin mana keetii ka'oo itti sunu si jalaa diigamte. Har'a ammoo wanni kun argitee gammachuu kiyyaaf dhufimu anaaf rifatee rifannoo kiyyaaf dhufe jechi jedhu tokko isi keessatti uumama jedhutu fuula kee osoo agarsiisin si biraa deebi'u. Lammatallee argitee haati manaa kee eega argitee ilma sii dhaltee mana kee dhaqee argitee eebbisuun anaaf waan nu jidduu jiru kanaaf argitee gaara natti ta'e. Maaliif ilmoon namaa kun akkuma argitee kalee wanni xiqqoon argitee wal jala nu dabarsite har'aan kana namni kun argitee mana kiyya maa dhufa ilaalchi biraa wayi uumama jechi jedhu natti fakkaatee sirraa na fageesse. Hanga har'aatti yaaduun kiyyan oollee guyyarraa guyyatti argitee baatirraa baatitti osoo jedhu har'a geenne ramadaana keessallee argitee namuu haa addaan fagaatu malee odullee ta'u argitee namni wal gaafata. Akkan halkan dalagoo kaa beekuun ooltu akkati guyyaa dalaytummoon beeka waan ta'eef sa'aatii matu yeroo matu argitee na qaqqabsiisuu dhabee hattaa iida maatii wajjinuu ka'ee dhaqu hin dhaqu ziyaaraa ka'ee dhaqu lakki kanarra argitee namni argitee homaa argitee yookaan waan biraatiif guyyaa irraa eeggatee nama dhufe nama fakkeessa ka jedhu argitee har'a gahee siin jechuufi siin jedha. Wallaahi amma maraafuu bareeda. Akka hin nyaanne namichi jennu marqitee jenna. Ka marqite mishinga akka hin dhiifne immoo itti carreessitee jenna. Ani ka kiyyallee haa taa'u mee ka dhuftee anaana dhukkuballee na gaafatte haa taa'u. Sababammaa gaafa durii maatii kiyyallee wal dhabnee sadarkaa san guuturra geenne sababa viidiyoo saniiti. Isimallee dhuftee abooba garabbi sii kelleen si biraa dhabamte. Maraafuu mootiyyuu akkuma jettu kana yoo dhaqeetiin hin jedhe yaadni biraatitti jijjiirama maalii wanni jettullee meebii eenyu nama akka adda addaatti yaadaa sammuu kee keessa dhufu mala. Maraafuu anamma wanni jedhu hin jiru eega kaatee dhuftee wanni kana olii takka hin jirtu. Haa ta'u jidduu kana keessa akkuma dhibame sanillee osoo du'ellee. Wallahi namni jechuun ka seenaa agarraatittuu waa hedduu nu keessa jira beekta. Akkasumatti sila wal bira kunne alhamdulillah yanillee mootiyyuu amaliyaa san keessa najaa tahee bayyee fayyee atu warra deemtee natti dhuftee hiriyaa kiyya san dhiifama gaafadhettee yaaddee dhufuun akka feetillee haa turtu isin tunuu waan jabdudha. Galatoomi ulfaadhu wanni jedhu jiru rabbiilleen immoo warra walii dhiisee waa dhiisaa jedhanii. Wallahi ulfaadhatillee galatoomi. Ansii dhiisee jira.
galatoome akkuma yaaboo rabbiin argitee kaawwamara nu haadhiisu tama kaleessan argitee wayyaa fi sitti onnoon jenne argitee ka uummata akka rakkoota akka qabu kanaaf maatii guutuun argitee sinoo dhiifama nu godhii takaleessa walitti deebine wajjin argitee waa hariiroo wajjin uummatuun argitee waan jiruuf sitti dhufee argitee ka rabbiin argitee zambii kee guutuu shawaa dhiisu maalumaan nu haadhiisu akkasii maraafuu galatoomii amma atilleen oguma dhuftuu kaameraa qabattee dhuftee kinoo dhaqee na didilleettee qilleensa irra faana oolchuuf waan akkasillee yaadde. Lakkite qilleensa qofa osoo hin taane yaadannumaa naa ta'a yoo kanatti dullee ta'u ka jedhu jecha maal. Ragaanatti bu'u. Anillee qalbii xiyyaanii ima yaadutti jira maraafuu bareedaa. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota kee nagaa akka wal dhabnee adda turree nama kanaan duraan waggaa dheeraa hojii turree wajjin nyaannee afaanii wal fudhachaa turre rakkoon ta'e rakkootii jennee wajjin turre haa ta'u gaa shayxaanni waan nama fakkeessa waggaa hanga kanaa adda turre wanni martuu gaafuma rabbiin guute guutamtii innillee irra gaafuma silaa jinni kanarraa kaate dhufe maraafuu anillee mootiyyuu maqaa keessanii fi maqaa hordoftoota kennatii fi akkuma kana mootiyyuu ulfaatu deemee manatti natti dhufuudhu waan guddaadha. Dhiifama godheefii jira. Isinillee warri gaafsan wajjin itti aartanii fi warri laadhallee itti aaraa jirtan dhiifama akkanaa gootanii maqaa kiyyaa fi maqaa viidiyoon keeti moo kiyyaa masila. Ani argitee wanta kana akka yaadannootti waan kana itti yaadee gaafa duraa galgalaa garama nama na cinqee jira beeyta. Namni na cinqe sun argitee ittiin dhayxee galgala ganama argitee ati dhiira ilmoo dhiirati maa waliin fixannee nama naan jedhee mana keessa na cinqaa ture jira. Yoo duraa isalleef ni jedhe. Lakki na biraan deemtunillee yoo jette argitee tana hammata dheeraa wajjin wal dhabnee turre si biraan deema dhuunkaa yoo argitee immoo namni sun eenyoo na jettee na gaafatte siif himu. Kalaas rakkoo qabu. Wallahi kanaafuu abbaa nama tokko duuba haadha warraa jabduu jiraa jedhanii anillee qalbiin mana beekaa yaadni kun yaada hayaat akka ta'e abdiin qaba. Garuu immoo ammaa fi gaa kana hordoftoonni keenya arganii wayiin kiyyuma wayiin keetii erga dhiibna isillee immoo galateeffannaa akkuma tarra kaatee dhufte kanatu anatti dhaqee dhufa. Inshaallah kanaaf an dhiifama sii godhe rabbiin dhiifama sii haa godhu hordoftoonni keenyallee asuma qubaa qabaatanii. Taakanaati rabbiin warra hafe walitti nu hafe guutuun kabirallee akkanumatti hafe Maamad Ooroo tokkollee akka wal dhabne sababa saadatiin akkanumatti addaafne yuutuubiin kun nama hedduu wal faccisiisee rabbi keerii haa godhu kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hiriyyaan kiyyaa galatoomu isinillee immootuyyuu galatooma bakkuma jirtanitti nagaa keessanaa jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.